Oromoo fi mootummaa jijjiiramaa kana walitti finnee ilaallu. Seenis yookiin ololli waliif faallaa ta'e lama gaggeeffamaa jira. Gareen tokko Oromoon amma abbaa dabareetiin hammaarrachaa jira jedhu jira. Faallaa kanaatiin lakki sirumaa Oromoon waan isaaf malu hin arganne jedhu immoo jira. Mootummaa jijjiiramaa kana immoo olaantummaadhaan hoogganaa jirtan isin. Dhuguma uummanni Oromoo abbaa dabareetiin hammaarrachaa jira moo waan isaaf malu hin arganne moo yaada kanaan addaa qabdu akkamitti ilaaltu isin waan kana? Gartuun lamaanuu yaada siyaasaa gahaa ta'e hin qaban. Warri Oromoon abbaa darabee ta'ee abbaa yeroo ta'e jedhanis yaada siyaasaa hin qabanii. Warri immoo Oromoon waan isaaf ta'uu malu waan argachuu qabu gahaatti argachaa hin jiru jedhanii warri yaadanis immoo yaada siyaasaa gahaa hin qaban. Garee lamaan kana gaafa ilaaltu gareen tokko warra saamuu bareedha. Kaleessa saamuu baree saamuutu irraa hafe. Akka barbaade lafa keessaa hammata, qabeenya keessaa hammata, nama kee hidhaa. Inni tokkoffaa ta'ee ati lammaffaa ta'uu dadhabdee akka barbaade jiraachuu waan bare isatu irraa hafee jennaan bu'aa jira. Gareen tokko kana. Gareen lammaffaa warra ana malee ana malummaadhaan dhukkuba gadhee sammuu isaanii keessa laphee isaanii keessa galeetu akkas rakkata. Ana malee jedhu Oromoon ana qabsaa'aan ana injifannoo ana malee hin dhufu. Hooggansi hoogganuu kan qabu duwwaadha. Inni kaan eessaa akka dhufes hin beekamu. Oromummaan isaas hin shakkisiisa. Qabsoon isaas qabsoo miti. Ana malee dhukkuba akkasii kana eessaa akka fidan hin beeku. Garuu gareen lamaanuu fedhii dhuunfaarraa ka'u. Waa'ee dhimma uummataa dhimma amaniiti. Waa'ee fedhii dhuunfaarraa ka'aniitu inni kunis ana kan ta'uu qabu amma ani ta'utti uummanni Oromoof waan barbaadu sana argachuu hin dandeenye jedha. Maaliif inni aangoo hin qabanne waan ta'eef. Inni kunis saamuu bareeraa saamichi sun irraa hafeera waan ta'eef abbaa darabee ta'anii jedha. Garuma keessa gallee ilaallu. Gareen kun lamaan yaada faallaa gaggeessu miti. Inni kun abbaa darabeedha waan isaaf ta'uu malu hin arganneedha. Yaada faallaa dubbatu garuu waliin hojjetu. Gareen kun waliin hojjechaa jira. Warri abbaa darabee siin jedhus warri kan isaaf malu hin arganne jedhus waliin qabsaa'aa jira, wal gargaaraa jira, waliin taanee mootummaa diignaa jechaa jira. Yaadni isaa garaagara garuu waliin dhaabbata. Yaadni kun uummataaf dhimmamurraa kan keessoo ta'e gareen lamaan kun waliin ta'u waliin dhaabbachuu hin danda'u. Garuu gabaabumatti Oromoon qe'ee namaa deemee lafa namaa qabeenya namaa waan namni qabu saammatee hin beeku saammachuufis fedhii hin qabu. Bakka akkasitti Oromoon deemee waan isaan mallee kan namaa saammate jechuu hin dandeessu. Evidensii tokko naaf fiduu hin dandeessu. Qe'ee namaa deemee waan namaa hin saammanne. Kan ofii fedhee jaallatee kennuurraas hanqatee hin beeku. Amma jibbi jiru kan koo kan inni sii kennu fedhaan jaalalaan. Anatu murteeffata. Simiti murteessee kan koo kan saammachuudhaaf adeemtu yoo ta'e alatti Oromoon kennuurraa saafee hin beeku. Qe'ee namaa deemes saamee hin beeku. Wal dhibdeen maayin? Gareen baay'ee kan ofii kan kootiidha. Kan keetiin immoo keenyaadha. Kan ofii qabatee qofaa bulfatee qofaa to'atee qofaatti fayyadamee itti simbutu kan ofii qabateetu kan kee immoo kan waliiniiti waliin qooddachuu qabna qofaa kee murteessuu hin dandeessu jedha. Kun walqixxummaa jibburraa kan maddudha. Kan koo kan ta'ee jira. Kan kee kan ta'ee jira. Kan waliinii immoo kan ta'ee jira. Kan koo kan ta'e irraa jaalala kootiin qooddachuu dandeessa rakkoon hin jiru. Kan kee kan ta'e irraas jaalala keetiin qooddachuu nan danda'a rakkoon hin jiru. Kan kee kan ta'e humnaan saamuu hin danda'u. Kan koo kan ta'e humnaan saammachuudhaan yaalin. Kan waliin immoo seeratu manneen seeraan fayyadama. Kana adeemsi keenya. Warri kana jibbee gartuu lamaan citee karaa lamaanuu adeemsa keenyarraa adeemsa bu'aa uummanni keenya argachuu qaburraa argachaa jirurraa daangessuu dhaabuu barbaadu kun yaada faallaa ta'e yaada haqa jiru agarsiisuu hin dandeenye irratti hundaa'anii warra qabsaa'an afaaniin kan dubbatan
golaan borootiin immoo kan waliin hojjetan ta'uun isaanis yaadni isaa faallaa ta'uu isaa agarsiisa. Nuti kan nuuf hin malle kan nu argachuu qabnu olitti fedhii hin qabnu walqixxummaaf qabsoofnaniiti. Jalqabumarraa qabsoon uummata Oromoo walqixxummaaf malee olaantummaaf miti. Olaantummaan barbaannu walqixxummaarraa buufachuu dandeenya. Walqixxummaarraa uummanni Itoophiyaa guutuu buufachuu danda'a amantaa jedhu qabna malee nuti tokkoffaa ta'uu nuti waan nu ta'u alatti saammachuu fedhii akkasiis hin qabnu akkas akka ta'us hin barbaannu. Inni qabnu nu gaha. Isa qabnu sana seeraan isa qabnu sana jaalalaan bulfachuu bakka barbaachisettis immoo jaalalaan qooddachuudhaaf qophaa'aadha. Humnaan taanaan garuu akka kaleessaa humnaan saammachuun hin danda'amudha. Gabaabumatti gartuun kun lamaan ilaalcha akkasii qaba. Ilaalchi lamaanuu garuu yaada siyaasaa gahaa ta'e dhabuurraa kan maddudha.